Barri 2017 bara Itoophiyaan waltajjiiwwan addunyaa 150 ol milkaa'inaan geggeessite bara hidhaa haaromsa guddicha xumuruu hin danda'annuun jedhan ittiin xumurree Itoophiyaa qofa osoo hin taane danda'uu uummata gurraacha addunyaatti agarsiifne jechuun kan haasaa isaanii jalqaban ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunee mootummaan jijjiiramaa aartii meeshaa jijjiiramni biyyaa ittiin qajeeluu akka ta'etti ilaalaa jedhan. ኪነ ጥበብ ማህበራዊ መሳሪያ በዓላማ መምራትና በዓላማ መደገፍ ይገባናል። Aartiin meeshaa hawaasummaa kaayyoon deeggaruu fi hoogganu gaafatam. Kana milkeessuufis haala mijataa uumuun mootummaarraa eegamam. Mootummaan jijjiiramam aartii meeshaa jijjiiramni Itoophiyaa itti fulla'u akka ta'e itti ilaalam. Giddugala tiyaatira dargaggoo fi daa'immanii Finfinneetti eebbifame kanatti dabalataan giddugaloonni aartii baay'een ijaaramuu kan ibsan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunee ogeessota aartii waliin walitti dhiyaachuun dhimmoota biyyoolessaa baay'ee irratti waliin hojjenneerraa jedhan. ጥበብ ሙያተኞች ጋር በሀገራዊ ጉዳዮች ተቀራርበን ለመስራት ሞክረናል። Ogeessota aartii waliin walitti dhiyaachuun dhimmoota biyyaalessaa hedduu irratti waliin hojjechuuf yaalleerra. Dhaabbilee buleeyyii tokko tokko haasofsiifneerra. Finfinneetti iddoowwan aartiif mijatan baay'ee hojjenneerra. Seenessi waloo akka lafa qabatu taasisaa jirra. Aartiin keenya akka feeteedhaan osoo hin taane kaayyoon hoogganamuu qaba kan jedhan obbo Tamasgan Xurunee mootummaan xiyyeeffannoo olaanaa damee kanaaf kennuu isaa giddugala sadarkaa isaa eeggate kana ijaaruunsaa agarsiistuu tokkodha jedhan. ይህ ዘመኑን የዋጀ እጅግ ዘመናዊ የኪነ ጥበብ ማዕከል Giddugalli kun kan yeroo isaa madaalu baay'ee ammayyaa kan ta'edha. Mootummaan giddugala aartii akkasii ijaaruun isaa hammam xiyyeeffannoo olaanaa aartiif kennuu mootummaa kan agarsiisudha. Maatiin aartiis kanatti fayyadamuun ashaaraa aartii guddina biyyaa fi gumaachuu hojjechuu qabu. Finfinneen Xooxxoo Anfiitiyaatirii irraa hanga istaadiyoomii Aqaaqiitti magaalaa aartiif mijattuu taateetti kan jedhan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunee ogeessonni aartii hojii gaarii akka hojjetaniifis waamicha dhiyeessii jedhan. አዳራሾቿ እሴት ፈጣሪ ጥበባትን ይሻሉ። Galmoonni magaalaa Finfinnee aartistoota sona dabalanii barbaaddi. Magaalittiin aartiin miidhaguu qabdi. Galmi amma eebbifame kun ammoo dargaggootaa fi daa'immanii fi bifa addaan giddugaleessa taasifatee kan ijaarame waan ta'eef bulchiinsi magaalaa Finfinnees qaamolee hojii kana milkeessanii fi maqaa mootummaa federaalaan galata isiniif dhiyeessinam.